qaama du'aa ka'uutiin dhumne isaa wajjin bulchina nuyi. Warra butamne qaama du'aa ka'uun deebine dhumna. Warri itu ari'amanii barra waggaa torbaa sun irratti dhume Yesuus dhufe immoo qaamuma samma jiru kanaan darbanii itti jiraatu. Isaan hin qotu, hin fuudhu, hin heerumu, jireenya nagaa jiraatu. Waggaa dhibbatti yoo du'e iyyuu namni bara sanaa akka nama mucaa wallaalaatti du'etti ilaalama. Bara nagaaf tasgabbii, bara umriin namaa dheeratu, bara nagaan addunyaa irratti ta'u, bara uumamni aareffamu. Addunyaan kun guutuun akka jannata sagaafa addaanfaa keessaa ba'anii ta'udha. Kanaaf Yesuus mul'inaan gaafa deebi'ee dhufu lafarratti kan hojjeta. Mul'inaan gaafa deebi'ee dhufe gara dabalatee miilli isaa dhaabatu nagaa gurguddaa akkasii addunyaa irratti ta'a. Jijjiirama gurguddaa akkasii addunyaa irratti ta'a. Yesuus keenya fuulaa fuula deebi'ee dhufa. Warri isa waraana itu arganii, warri isatti geessa itu arganii, warra irra gooftaa miti jedhan itu arganii, fuulaa fuulaan deebi'ee dhufe ijoollee sajjin addunyaa bushe waggaa 1000. Waggaa 1000 kana keessa Kiristoos wajjin bushinanus. Jabaadhu obboleettii koo obboleessa ko. Kiristoositti jabaadhaa. Warri namanne Kiristoositti amanaa. Yesuus Kiristoos fayyisaadha, dhugaadha, karaadha. Gara isaa kuttaa isaa wajjin deebinee addunyaa bulchina nuyi. Isaa wajjin deebinee ulfinni keenya isadha. Phaawulos yeroo barreessu isaa wajjin deebinee dhufnee biyya lafaa kana bulchina. Nagaan keenya isa, boqonnaan keenya isa, aara galfiin keenya isa. Kanaaf barri waggaa 1000 jechuun fuulaa fuula dhufuu Kiristoos sun bara waggaa 1000ti. Waggaa 1000 dhufee bulcha. Inni lammaffaan ilaalle kuni fuulaa fuula dhufuudhaan dhufee addunyaa bulchaa. Bara nagaatu ta'a, bara boqonnaatu ta'a, bara aara galfiitu ta'a, bara kiristaanota dhufnee isaa wajjin bulchinudha. Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu.